Eeyyan yaa Waaqayyoo ati sirriidha. Seenaa ajaa'ibaa wanta guddaa irraa baranna jedhee yaade tokko akka armaan gaditti isiniif dhiyeessa. Guyyaa tokko namicha tokkotu karaa fagoo karaa dheeraa miillaan isa akka yeroo ammaa kana miti konkolaataadhaan xiyyaaraan deeman osoo hin taane karaa fagoo guyyaa guutuu nama deemsisu deemaa oole. Too deemaa jiruu yeroon isaa yeroo bonaati. Too deemaa jiruu baay'ee dadhabe. Gaafa baay'ee dadhabu muka guddaa tokko jala dhaqee aara galfate, boqonnaa fudhatee jechuudha. Aduunis waan jimeef ofiifis waan dadhabeef dhaqee muka guddaa tokko jala ciise yookasiif boqonnaa fudhate. Yeroo boqonnaa fudhatu kanatti dugdaan ciisee namni kuni muka guddaa kana ol ilaala. Muka guddaa kana gaafa ol ilaalu muka guddaa kanarra sanyii yookasii firii xiqqoo tokkotu irra jira. Baay'ee xiqqoo tokkotu irra jira firiin mukaa jechuudha. Namichi kunis muka kanaa fi firii kana wal duuka laalee baay'ee ajaa'ibsiifate, baay'ee gaafeetti uume, baay'ee dinqisiifate, baay'ee kolfe. Utuudhuma aara galfatee ol ilaalee dugdaan ciisuu naannoo sana jalammoo muka sana jalammoo mukti bilaa yookasii fi kan akka dabaaqula jedhu, dabaaqula fakkaatu kan akka hiddaa wayii yaa'ee jira, lafarra yaa'ee jira. Mukti kun immoo yookasii baalli kun immoo kan akka margaatti jiru kun immoo kan akka dabaaqulaatti lafarra yaa'ee argamu kun immoo humna isaatiin olitti sanyii yookasii firii ofirraa qabatee jira. Kan nama dhibu namtichi kuni firii guddaa kana arguudhaan ammas akkuma kan muka guddaa sanarratti firii xiqqoo arguudhaan ajaa'ibsiifatee ammas immoo dabaaqula kanarratti firii guddaa gaafa argu ammas ni ajaa'ibsiifate. Ajab! Hojiin Waaqayyoo kuni Waaqayyoon haala kanaan muka guddaa irratti firii xiqqoo naa'umu fi immoo dabaaqula kanarratti immoo firii guddaa mana ga'u kennuun isaa kuni Waaqayyoon sirriidhaaree jechuudhaan ammas ni ajaa'ibsiifate jechuudha namichi kun. Utuudhuma kanaan jiru boqonnaa isaa fixee yookasii faara galfii isaa fixee yaada kanaan guutamee utuudhuma jiru boqonnaa isaa fixuudhaan deemsa isaatti fufe. Kan nama dhibu namni kuni guyyaa kana hunduma deemee lafa yaade sana ga'uudhaan maatii fi firoottan bira dhaqe sana hunda argatee nagaa isaan gaafatee dhimma isaa erga fixeen asitti dhimma isaa fixee gara qe'ee isaatitti deebi'uudhaaf jecha adeemsa isaa jalqabe. Karaadhuma irra deemee dhaqe sanarra deebi'e jechuudha. Utuudhuma deemaa jiru ammasii karaa isaa irratti too deemuu ni dadhabee dadhabbii isaa kanarraa haala galfachuuf jecha bishaan qabatee jirus dhuguudhaaf jecha ammas akka diqqaa too deemaa jiru kan nama ajaa'ibu mukuma sana jalatti aara galfiidhaaf taa'e. Kan nama dhibu namichi kuni muka sana ta'ullee aga irraanfatutti ture jechuudha. Yaadee karooree muka sana jala ciisuudhaaf osoo hin taane namni kuni dadhabeetuma waan jedhee fi lafti namichi kun itti boqochaa ture sunni iddoo mukichi jiru suni lafa walakkaa fakkaata. Adeemsa isaa iddoo dhaqee deebi'u kanaafis ta'ee yeroo jalqaba dhaquufis walakkaa fakkaata. Kanarraa kan ka'e namni kuni ammas muka sana akkuma carraa ta'ee muka sana jala boqochuu dhaqe, jala boqote jechuudha. Ammas akkuma bare namtichi baay'ee dadhabe waan ta'eef karaa dheeraa deemee dhufe waan ta'eef baay'ee waan dadhabee fi jala taa'uudhaan boqochuu isaatti fufee dugdaan ciisuutti jalqabe. Akkuma kana toodhuma kanaan jiru yaada inni kanaan dura dubbate, wanti inni kanaan dura dubbate muka sana jala ciisee hogguu wal ilaalu wanti inni kanaan dura dubbate sammuu isaatti dhufe.
utuudhuma ol ilaalaa jiru akka diqqaa ta'ee naannoo bosonaadha mukti sun gaaddiin sun kan namtichi sun jala taa'e simbirri fi qamalee muka sanarratti firii muka sanarraa nyaachaa jiru. Utuudhuma nyaachaa jiranuu akka diqqaa muka sanarraa firiin muka sanarraa bu'ee namicha sanarra bu'a. Namicha sana mataa keessa rukute. Erga firiin muka sanarraa bu'ee namicha sana sammuu keessa dha'een hasitti mukti sun baay'ee wal fagoo baay'ee guddaa waan ta'eefi firiin muka sanarraa cittee gaararraa waan gadi buutee fi humna guddaadhaan waan gadi bu'eedhaa fi namicha sana sammuu keessa adda isaa keessa dugdaa waan ciisaa turee fi adda keessa dhahe. Gaafa adda keessa dha'u namtichi na'ee utaalee lafarraa ka'uudhaan sanaan booda namtichi xiqqoo erga ciisee obbaree hasitti maal jedha? Yaa Waaqayyoo kanaan dura ati sirrii miti jedhee dubbadheen ture, garuu yaa Waaqayyo ati sirriidha, ana miti situ sirriidha, ana miti eeyyee situ sirriidha jechuudhaan Waaqayyoon sirrii akka ta'e dubbate. Firiin naannoo sana jirtu kan dabaaqularraa argamte suni achuma jirti. Namichis maal yaadeeti kana jedhe? Utuu firiin muka kanaa akka kan firii dabaaqulaa kanaa utuu ni guddata ta'eeti silaya firiin achirraa muka kanarraa gadi bu'u ture kuni anaan asitti na hambisa ture. Utuu firiin dabaaqulaa kun kan firii muka kanaa ta'eeti firiin kun ifiin xiqqoon kun erga hammana naasiftee na miiteeti. Utuu firiin dabaaqulaa kun kan muka kanaa ta'eeti ani asiin ka'u ture, asii reenfa koo fuudhu ture, silaa asitti allaattiin na nyaatti turte, silaa asitti lubbuu koo dhaba ture. Kanaaf yaa Waaqayyo ati waan gootu hundumaaf waan sirrii goota akeektee karoortee ogummaadhaan goote waan ta'eefi ana miti yaa Waaqayyo situ sirriidha jedhe namichi kun. Eeyyee Waaqayyoon inni sirriidha. Obboloota ko wanti jireenya keenya irratti ta'u, wanti jireenya keenya keessatti adeemsa jireenya keenyaa keessatti nu mudate, wantoonni adda addaa kan nuti tilmaamnee kun mee sirrii miti, Waaqayyoon mee kana sirrii hin goone kan jennu yoo jiraate lakkii dhiisaa. Waaqayyoon inni sirriidha. Waaqayyoon wanta waan sana jireenya keenya keessatti uumeef qaba. Waaqayyoodhaaf wanti suni karaa akeekaa fi karaa ittiin nu barsiisuudha. Waaqayyoon dogoggoree miti. Tarii jireenya keenya keessatti wantoonni garaagaraa yeroo nu mudatanii Waaqayyoon sirrii miti jechuudhaan wantoonni dubbannu jiraachuu danda'a. Lakkii dhiisaa, Waaqayyoon inni sirriidha. Tarii qormaata fudhannee qormaata darbuu dadhabnee qabxii gadaanaa finne ta'uu danda'a. Tarii barannee barumsa keenyaan eebbifamnee digirii qabaannee maasterii qabaannee utoo hojii hin argatiin mana jirra ta'uu danda'a. Tarii otoodhuma Waaqayyoon waaqessinuu dhibee adda addaatiin qabamnee sirriirra ciisuu dandeenya ta'a. Tarii maatii keenyaan jibbamnee, firootaan jibbamnee, namootaan jibbamnee qofaa jiraachuu dandeenya ta'a. Tarii nama baay'ee jaalannu fi qabeenya baay'ee qabnu sababa adda addaatiin of biraa dhabuu dandeenya ta'a. Lakkii Waaqayyoon kanaan hin madaalamu. Waaqayyoon waan godheef qaba. Waaqayyoon eeyyeen inni sirriidha. Tarii har'a yaada maal keessa galleetu Waaqayyoon sirrii miti jennee laata? Mee dursinee mee sirriitti qorannee ilaallu. Beekumsa keenyaaf ogummaa qabnu kana beekumsaaf ogummaa Waaqayyoon nu kenne irratti hundoofnee isaan fayyadamnee deebifnee immoo isuma Waaqayyoon nuuf kenne kanaan Waaqayyo isa ogummaa fi beekumsa nuuf kenne sana Waaqayyoon sirrii miti kan jennu mee gatteenyee boqonnaa fudhannee qorannee ufaa ilaallu. Waaqayyoon inni yeroo hunda sirriidha. Kan godhuuf karooreeti. Waaqayyoon wanta godhe wanta raawwatu hunduma keessatti ogummaa isaatiin, dandeettii isaatiin, beekumsa isaatiin kan inni raawwatu, kan inni godhu.
Kana jechuun Waaqayyoon wanta godhu hundumaaf itti gaafatamummaa ogummaadhaan guutame, dandeettiidhaan guutame, beekumsaan guutame qaba jechuudha. Tarii nuti wanta beekumsa qabnurraa, wanta hubannirraa, wanta nuuf galarraa kaaneet maal jenna? Kanammaa Waaqayyoon dogoggoreetti uume. Sirriin taane wanti kun akkanatti uumamuu qabu, bifti isaa akkatti uumamuu qabu, dheerinni isaa akkatti uumamuu qabu, qabeenyi isaa akkatti uumamuu qabu, lafti kun akkatti diriiruu qabu, haalli namatti jiraatu kun akkatti ta'uu qabu jechuu dandeenya ta'a. Lakkii akkasii miti Waaqayyoo inni sirriidha. Waaqayyoon inni sirriidha kan nama jechisiisu Waaqayyo wanta godhu hundumarratti inni sirriidha. Tarii akkuma mee fakkeenyaaf Iyyoob haa fudhannu. Guyyaa tokkotti qabeenya isaa, horii isaa, ijoollee isaa nama of biraa dhabeedha. Garuu akka kana hunda keessatti itti dabalataanis nama fayyaa isaa dhabeedha. Iyyoob kana hundumti isaa gaafa irra ga'u, gaafa wantoota kana hundumaan qoramu, gaafa wantoota kana hundumaan ilaalamu, lakkii Waaqayyoon kana hunda naaf kennee yeroo kanatti daqiiqaa kanatti kan inni fudhatu Waaqayyoon dogoggoreeti yookasiif Waaqayyoon sirrii miti jechuudhaan jechoota hin taane, jechoota hamoo, jechoota Waaqayyoon ulfeessine hin dubbanne. Garuu kan nama dhibu jechoota ajaa'ibsiisoo kan akka namaatti dubbatamuu hin dandeenye dubbatu argina. Innis maalidha? Waaqayyoon kennee Waaqayyoon hin fudhate jedhe. Kana jechuun isaa gabaabaatti Waaqayyoon inni sirriidha, galanni isaaf haa ta'u jechuu isaadha. Kanaaf har'a maal keessa jirra laa? Har'a maaliin qoramaa jirra laa? Har'a jireenya maaliitu nutti ulfaatee jirra laa? Har'a maaliin guutamneetu deddeebi'aa jirra naa? Yookaan Waaqayyoon wanta nurra ga'e sanaaf, wanta keessa jiru sanaaf, wanta nuuf hin mijanne sanaaf, wanta arginu sanaaf, wanta hin argamne sanaaf Waaqayyoon sirrii miti jennee jirra ta'innaa laa? Lakkiisaa Waaqayyoo inni sirriidha. Waaqayyoon yeroo hunda gaariidha. Kanaaf har'a qormaata kam keessayyuu haa jiraan, wanti guutes, wanti hir'ates, wanti cabes, wanti biqiles, wanti guddates, wanti guddannes ajiraatu Waaqayyoo wanta godhu hundumayyuu gaarii godheeti kan inni godhe. Namtichi sun firii xiqqoo, iji xiqqoo muka guddaa irratti argeedhaaf muka guddaa kanarratti sanyii xiqqoon kun, iji xiqqoon kun argamuu hin qabdu jedhe. Akkasumas immoo sanyii guddaa yookiin firii guddaa muka xiqqoo irratti kan akka dabaaqulaa irratti waan argeedhaaf muka kanas irratti sanyiin guddaan kun jiraachuu hin qabu jedhe. Abeet abeet abeet, ogummaan namaaf ogummaan Waaqayyoo aga samii fi lafa kanaa ol walirraa fagaata. Namtichi sun akka jecha isaatitti mukicha irratti sanyii guddaa, mukicha xiqqaa irratti immoo sanyii xiqqoo godhuu ture, uumuu ture. Lakkisaa ogummaan namaa ogummaa Waaqayyootiin gadiidha. Waaqayyoon inni yeroo hunda sirriidha. Namicha sanaaf sirrii inni itti fakkaate muka guddaa irratti waan guddaa, muka xiqqoo irratti waan xiqqoo. Eeyyan akka ilaalcha namaatti sirrii fakkaachuu danda'a. Akka ogummaa namaatti, akka beekumsa namni tilmaame bira ga'etti sirrii ta'uu danda'a. Miti garuu inni Waaqayyoon jedhe yeroo hunda sirriidha. Maaltu nu mudate laata? Wanta nu mudate sana hunduma keessatti, wanta dhabne sana hunduma keessatti, wanta nuuf guute sana hunduma keessatti, wanta nutti xiqqaate sana hunduma keessatti, wanta nurra ga'e, qormaata nurra ga'e sana hunduma keessatti Waaqayyoon sirriidha. Kan caaltu jira waan ta'eef, kan wanta sanaan duubatti wanta dhufuuf jirutu caala waan ta'eef Waaqayyoon dursee wanta xiqqoo, wanta sirrii hin fakkaanne namarratti raawwachuu, namatti agarsiisuu danda'a. Iyyoob jireenyi isaa haala badaadhaan, qabeenyi isaa haa barbadaa'u malee
dhumarratti garuu dachaa sanaa ol qabeenyi isaa deebi'eef jedha. Kanaaf wanta irra nu mudate sirrii nutti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Wanti har'a haalli isaa wal lurkaa'e sirrii nutti fakkaachuu danda'a. Baradheen barumsa fixeen taa'aa jira. Hojjadheen mindaa xiqqoo argachaa jira jennee haala keessa jirru ilaallee kunimmaa sirrii miti Waaqayyoon yoo kan jennu taane lakkisaa Waaqayyoon sirriidha. Kanaaf wanti nurra ga'u hundumti isaa gaarummaadhaaf. Kanaafis immoo wanta nurra ga'eefis wanta nuuf ta'eefis hunduma isaatiif Waaqayyoon galateeffachuu danda'uu qabna. Ejen arras borus bara baraanis Waaqayyo inni sirrii. Kanan dubbisirraa kan inni isiniif qoode nagaa ta'a.